akkam jirtu fayyaa keessanii ani fayyaa kooti ani katamaa dheeressaati egaa ammoo waan ta'e tokko waliin ilaalla egaa kompiitarri kun nama biraadhaan dhufe gaafa fidu Excelii ta'e irratti dharakoon kan uumame Excelii kanarraa taabota kana gaafa ilaaltanii taabiiwwan asirra jiran kana yookiin immoo raayibenoota asirra jiran kana fankshinaaloonni baay'een hafaniiru asirraati taabiiwwan muraasni hafaniiru taabiiwwan hin jiranii kanan barbaadu tokko hin jiranii kan akka view faa kan akka developperii faa hin jiranii taabiiwwan kun eessa deemanii jedhee nama wayiitu na gaafate gara kana fide kanaafi inni kuni sirrachuu ni danda'a tarii wanti kun namoota biraas mudachuu danda'a yookiin immoo ishiniinis mudachuu danda'a kanaaf sirreessuu ni dandeessu jechaadha kuni raayibenii kastamaayis gochuudha yookiin immoo raayibenii keenya akka barbaannetti irraas balleessuu dandeenya yoo barbaanne warra jiran itti dabaluus dandeenya yoo barbaanne immoo akka barbaannetti kastamaayis gochuus ni dandeenya jechaadha kanaafi kuni badaa nama yaaddessu isin yaaddessiini jechuu barbaadeni kanaaf walumaan solbiyaa goonu egaa bakka kana dhufnee faayil kan jedhu kanarratti kilik goona sana booda baakisteejii gara baakisteejiitti nu geessa baakisteejii kanarraa kan nuti barbaadnu already waan sana sirreessuuf waan ta'eef yookiin immoo taabiiwwan hafan yookiin immoo raayibeniiwwan hafan sana sirreessuu waan ta'eef kallachumaan bakka kana dhufnee option kan jedhu irratti kilik goona optionii kana jala seenna optionii kana jalaatii kan nuti barbaadnu customize raayiben kan jedhudha customize raayibenii kana jala dhufnee kan nuti ilaallu warra kana dhachaadha paartii kana jala jiru baay'een isaanii paartiiwwan kuni raayibenii jala kan jiranidha hedduu isaanii kana jalaatii kan nuti ilaallu as jala dhachaadha main tools yookiin immoo customize raayiben kan jedhu jala main tabs kan jedhu kana ilaalla jechaadha as jala kan jiru hedduun isaa peak ta'ee jira as jalaatii jechaadha hedduun isaa peak ta'ee jira muraasni garuu peak hin taane kan akka data kan akka review kan akka view kan akka developerii kan akka ADNC faatu peak hin taane jechaadha kanarraati kan ilaaluu qabnu nuti asitti warra kana peak gochuu qabna jechaadha yoo peak hin goone achirratti display hin ta'an waan ta'eef waan nuti hubachuu qabnu yoo peak hin goone asirratti display hin ta'an yookiin hin mul'atan waan ta'eef dhufnee warra kana check gochuu qabna jechaadha kanaafi taabiiwwan asirra jiran kana yookiin immoo raayibenoota kan akka home insert page layout formula kan jedhu kan biraallee hafanii jiru warreen akkasii yoo asirraa dhabdani dhuftanii bakka kanaatti check gochuu qabu jechaadha customize raayiben kan jedhu raatee jechaadha dhuftanii bakka kanaatti dhuftanii warra kana peak gochuu qabdu jechaadha kan akka data kan akka review kan akka view kan akka developerii kan akka ADNC jechaadha kanaaf yoo dhabdan bakka kana dhuftanii kilik gochuu qabdu jechaadha kanarraa alatti kan biraa immoo yoo barbaaddanii raayibenii kan biraa add gochuu barbaadan ofii keessan raayibenii biraa create gochuu barbaadanii ofii keessan create gochuu ni dandeessu bakka kana dhuftanii maal gootu bakka kanaati isin dhuftanii bakka kanatti bakka kana dhuftanii sorry ishee kana asirreeffadha isa booda bakka kana dhuftanii asirratti jechaadha bakka kanatti dhuftanii kanatti aansitanii create gochuu yoo barbaadan bakka kanatti maal gootu new tab jettu yoo barbaadanii isa booda as jalatti waan barbaadan create gochuu dandeessu ammaaf maqaa taabii keessanii yookiin immoo maqaa raayibenii keessanii jijjiiruu yookiin rename gochuu barbaadanii as dhuftanii rename gootu kanaaf rename kana fakkeenyaaf custom raayiben jedhee custom raayiben yoo jedhee kuni kana nufi ko uumedha waan ta'eef isa booda kuni custom raayibeniin naaf create ta'eera kana keessaati waan barbaadan as jalatti guurrachuu dandeessu yoo barbaadanii inni kuni maali faayidaan isaa akka warreen kana yookiin immoo akka warreen kana amma fakkeenyaaf home taabii jala yookiin immoo home raayibenii jala katiin jira koppiin jira formaatiin jira format pointeriin jira kanneen akkasii jiru kan akka fontii jira wantoonni akkasii kun ni jiru akkasuma baay'eetu jiru jechuudha home taabii kana jala yookiin immoo home raayibenii kana jala akkasumas illee insertii jala baay'eetu jiru akka kana raayibenii keenya jalatti raayibenii xixiqqoo kana yookiin immoo wanneen akka diyaalobuksii fakkaatan kana hedduu yoo uumuu barbaanne maal goona edde raayibenii guddaa kana yookiin immoo raayibenii taabii guddaa akkasii kana edde asitti create goone maal goona bakka kana dhufnee kan biraa as jalatti guuruu qabna jechaadha yookiin immoo gara kana finnaa jechaadha kanaafi kana fakkeenyaaf kuni raayibenii yookiin immoo maqaa raayibenoota as jala jiran kana yoo ta'e isin kana rename gochuu dandeessu kanaaf maal goona bakka kana dhuftanii isa kana new raayiben jettanii yookiin immoo maqaa raayibeniin yookiin gosa hojii raayibeniin sun hojjetu isa sana create gochuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf amma raayibenoon as jala jiran katiidha koppiidha formaat painteriidha as jala kan jirani warri kun sadan hojiin isaanii clip boardidha jechaadha hedduun isaanii clip boardidha categorization isaanii jechaadha kanaafi akka kana categorization isaanii uumnaa jechaadha fakkeenyaaf categorizationiin kana jala kan jiru custom raayibenii kana kan akka fakkeenyaatti new raayibenii yoo ta'e ani new raayibenii yoo ta'e iconii tokko nan filadha iconii kana filadhee isa booda creating godha as jalatti
Kataagorii niw raayibenii kana yookiin immoo kastam raayibenii kana jala kan jiran kataagorii niw raayibenii kan ta'an as jalaan guuraa jechaadha. Kana jalaatii maalan godhaa fakkeenyaaf fontii kana fudhachuu barbaade yoo ta'e fontii kana dhufeen aaddi godhaa jechaadha. Foormaatii yoo ta'e foormaatii aaddi godhaa. Inkiriiziidha yoo ta'e inkiriiz font saayizii yoo ta'e inkiriiz font saayizii kiliikan godhaa. Isa booda maaliin godhaa dhufeen okee jedhaa jechaadha. Bakka kanatti dhufeen okee jedhaa jechaadha. Asitti okee yeroon jedhu amma tokko waa lama sirreessine jechaadha. Tokko batanoota hin jirre finneerra kan akka daataa view developerii. Lammaffaa immoo kastama raayibenii haaraa ofii keenya kastamaayis goonee uumneerra jechaadha. Inni kunis isa kanadha jechaadha. Kastam raayiben kan jedhu uumneerra as jala kan jiru kanadha jechaadha. Formaat pointer increase font size kan jedhu kaataagoriin isaa maalidha? Kaataagoriin isaa new raayibeniidha jechaadha yookiin immoo new raayibeniidha jechaadha. Isa kana uumne jechaadha. Kuni badana isin yaaddessu yoo bades yoo piikiin goone ta'es ofii keessan sirreessuu dandeessu jechaadha. Kunis isin yaaddessiinii kanaaf akkanatti hubadhaa jechuun barbaada. Ulfaadha.